kee mucaan dawwalee gaafannaan because isa caala namni beeku hin jiru waa'ee uummata kanaa amma isaa kanatti. Maaliif jennaan mucaa kanaatu rakkoo sanillee babal'isee kabaasu jiru isa waan ta'eef namni akka isaatillee hin jiru. Waraana keessa dhaabbatee lola keessa dhaabbatee kan uummata gargaaru mucaan kun bar injiinaraa bar nama baratee injiinarummaa qabu war mucaan kun jechuudha. Okay nama jabaa jechuudha. Isin garee nama amma dura Oromoof jecha caccabee daakamee fayyee amma fayyaa isa deebe nama miila akka rabbiitiin fayye malee bar nama arra miilaan deemuu miti bar karaa deemaan saayiba xiyyaa bar nama amate meeqa ol beenu bar nama arra miila lamaan deemuu miti bar nama miilli isaa caccabee jechuudha. Arra isin gabbaatanii an saba kanaaf kanan godhe saba kanaaf kanan godhe saba kanaaf kanan godhe Oromoon waata kanaa gooteen beetu Oromoon sannaa gooteen beetu ka Oromoof du'eetu jira habibi. Ko Oromoof daakameetu jira jechuudha. Yoo sabaaf hojjette onnee keetirraa hojjette malee Oromoon waasii gooteef sabaaf hin hojjettu. Oromoon si arrabsiteefillee sabaaf hin hojjettu jechuudha. Abbaan fedhee si arrabsullee haadha miskiina achi boochu jirtu dhalatuu tantee tan beekin saniif sagalee ta'u sirra jiraata malee warra as gaddeebee si arrabsuu fi warra as gaddeebee si qeequuf jettee Oromoodhaaf sagalee hin ta'u yoo jettu qaanyidha jechuudha. Akka nama beekumsa hin qabne akka nama baratee hin barannetti ilaallamte jechuudha. Sagalee hin ta'u namaan na arrabsee Oromoon na arrabsee maal gizeetu Oromoon lama sadii si arrabsteef haadha tantee miskiina achi boojuutuuf sagalee hin ta'u yoo ka'itu taate bar qaanyidha barkun qaanyidha jechuudha. Mucaan kun akkasi caccabee ka guyyaa tokko Oromoon mucaa san gargaarsa miti waata kan goone akkasi caccabee jechuudha. Akkasi caccabee miilli irra daakamee fayyaarra fiildi isaatiin osoo hojii meeqa hojjetuu danda'u uummata gaddeebee uummata gargaaraa jira jechuudha. Dhakaa san keessa ciisaa jira. Maaster Abinnatiin sila akka Itoophiyaatti gargaarsaan tokkoffaa jedhame lola keessa dhaabbatee nama gargaaree hin beeka. Lola keessa dhaabbatee osoo asiin qawween dhaga'u asiin dhiiga facaasamuu gargaaree hin jiru namni akka karaa deemaa jiru because waan Oromoo ta'eef qoodan kannitaniif because waan Oromoo ta'eef harka rukuttaniif because Oromoo waan ta'eef hidhuu fi ajjeesuu barbaadan jechuudha. Karaa deemaan uummata qaba. Isin boombii qabdan, isin qawwee qabdan, isin waraana qabdan inni immoo uummata guddaa saba bal'aa qabaa jechuudha. Waa tokko godhuu hin dandeessaniin. Warri irra dhaadataa jirtan warri isa hidhuudhaaf ajjeesuudhaaf doorsisaa jirtan inni uummata bal'aa saba guddaa qaba. Isin taankii qabaattanis inni rabbii isa uume qaba. Isin boombii qabaattanis isin humna qabaatanillee kan isinirra humna qabu rabbii qabaa jechuudha. Kana hubadhaa jechuudha. Fayyisaa miila luffee sunis dhaggeeffadhu asumaanuu. Feesbuukaan siifin dhufaatillee amma. Okay fayyisaa amma feesbuukaan sii dhufa jechuudha. Likkii keessii likkii kan miila malee sammuu hin qabne jechuudha. Miilaan fiiguun sammuun fiiguu sitti fakkaatee jira. Likkii keessiima jechuudha. Sii kan mucaa kana nyaachisuu jiru waan ta'eef likkii keessiima feesbuukaan amma na eeggadha amma feesbuukaan isiniif dhufa. Daddabochi gizee nuti callisnee teenyu bar waan dubbachuu wallaallee isiniif fakkaata nuti bar beekaa callisnee teenyaa bar. Callisnee teenyaa bar. Akkana jettee bar beekamtee bar akkana jettee waan sabaaf yaaddu nuuf fakkaatee jechuudha. Eddaanoo ati akkana jettee waan biraatiif waan biraan na jiraaf akkana jettee eddaanuu nuti bari saba keetiif sagalee taate jenneetiti fayyisaa siin jenne bar akka sammuun kan kee buqqee ta'e yoomi beekne jechuudha. Akka sammuun kee xashii ta'e maaliif beekne eddaanoo ati faranjoota amaalalaa jirta achirratti faranjootaaf waan bira abstract mojjinni taraakti godhuu turte eddaanuu nuti hin beeknu bar saba keetiif sagalee taate jennee fooloo sii goonee si guddisne guddina kee malee bika guddaa si keenye beekumsa kee malee beekumsa sii kannine. Okay, qafoo akka taate osoo si beenu achi si buusne jechuudha. Arra deebitee saba keetiif sagalee osoo ta'uu qabdu loqoda shanii loqoda jettee hawaasa kana adda baasuuf hawaasa kana wali kaasuuf hawaasa kana rakkoo keessa uumuudhaaf gabbaatee waan beekte laaqqattaa jechuudha. Namni kafooloo si godhu sirraa waa baratuuf yoo waa beekte sirraa hubachuudhaaf malee kaaka keetii duwwaa kana duwwaa jechuudha duwwaadhaati sammuun kee duwwaa. Wanti kee duwwaa jechuudha. Fiigi ati fiigi inuma fiigi maa fiiguu dhabde aslan fiiguu qabdaati. Fiigi ati fiiguu qabda malee waa'ee sabaa naasa'ii waa'ee sabaa sirraa illee hin bareedu sirraa illee hin deemu fiigi inuma fiigi jechuudha. Daggala keessa fiigi ati osoo fiituu caccabi inshaAllah. Isa kan mucaa kana jechuudha akka mootummaan nuti ilaalu mucaan karaa deemaa waatee taanaan fayyisarraa Oromoon gabbuu hin qabdu. Fayyisaa miila luffeerraa Oromoon gabbuu hin qabdu jechuudha.
because isa jechu isa kan mucaa kana maxxansee eenyu duratti qeequu ture isa waan ta'eef mucaa waa tokko taana kan ajjeese Abiy Ahmed osoo hin ta'in Fayyisaadha. Fayyisaa hongee dheessa biyyaa beesan jechu isa jechu kabeelaa fiigee wanni jeesan isa jechu biyyaaf waan fiidee nutti fakkaate daanu garaa keetii fiidee jechu Oromoon kun ni tasaase Oromoon kun hin dogongore jechu biyyaaf fiidee biyya guddisuu fiidee inni nuti jala fiigu turre eddaanaatu waan biraa fiidee jechu dhugaara bigista takka nama aarsa wani tokko miira keessallee nama galcha itti aansuudhaan miira keessan seenee yoon dubbadhu because hin aare jechu wanta Oromoo kun na aarsa umrii xiyyaa olitti aare coggaarraa naqabee jira nama isaa kanatti osoo hin heerumin coggaarraa naqabee jira nama amma isaa kanatti yoo maramarame waa hedduu na keessaa ba'a waa hedduu jechu waa hedduu Abiy Ahmed na keessaa iyya Adaanach Abeebee na keessaa irti Shimallis na keessaa iyya Taayyeen Hidhameelee na keessaa iyya namni na keessaa hin ijine bari hin jiru banaa nama isaa kanatti namni na keessaa hin ijine hin jiru Dammaqa Mokonnin na keessaa iyya amma isaa kanatti yoo maramarame because sammuu kiyya damage ta'ee jira isin galee damage iji kiyyallee na dhukkumaa jirti ifaan illee hin jiru ifaan illee hanqa dhufu nee jechuun live seenu hedduu jarjareen jira baatirii ibsadheen seene iji koo baqaa jirti waan sabaa kana taaniif rabbiin haa dubbatu nuti galatalee saba kanarraa hin barbaannu namni galata saba isaatiif galatoomillee hin barbaannu because saba keenyaaf yoo hojjennu galata hin barbaannu sabarraa dhalanneef biyya keenya boonsuudhaaf biyya keenya kabachiisuudhaaf biyya keenya nageenya biyya keenyaatiif jennee gaafa hojjennu waa takka nama tokkorraa hin barbaannu jechuu confidence qabna jechuu waan barbaannu saba keenyaaf dubbachuun nu boonsa saba keenyaaf du'uun nu boonsa saba keenyaaf dhiigni kee yoo dhangalee homaan itti hin fakkaatu jechuu ati biyya hin jirtu biyya baatee ruuza madaam nyaachaa akkana dubbatettan an biyya jiraachuu baadhu laal lubbuu nama meeqaa lubbuu maatii kiyyaa qabsiiseen as dubbadhaa bara eenyutu intala abalutti na beekan baran nama diqaalaan dalanne bar intala abalutti na beekan bara okay lubbuu nama meeqaa qabsiisne as teenya haasooyne jechuu gisee haasooynu isini galee lubbuu nama meeqaa qabsiisne as intala abalutti na beekanaan okay gootarraan dadadhean isini galee miti akkasii yoo kanaafillee deebii barbaaddan karaa biraatiin dammoo wanti na hafee warri karaa deemaa posti godhaa jirtan kuni maal yaaddani diina moo fira na dhibu jira bar sa'aan nama itti faarsu ammaa miti bar sa'aan kuni sa'aan amma keessa jiru kun sa'a nama sabaaf hojjete itti faarsinus miti nama sabarratti hojjenne katti abaarru sa'a kanaa miti wanta hundaafuu sa'a qaba wanti hundi sa'a qaba jechuudha wanta Oromoon faarsita takkaa ka barakateen jiru eenyu barakateme ko Oromoon faarsite duu malee ko Oromoon faarsite hidhamu malee nuti abaarsa qabaanneeti miti bar wanti nuti jaalanne diinaaf hin ta'u waan ta'eef malee wanti nuti ilil jenneef diinaaf hin ta'u bakka akkuma san dabarsanii ija ummata kanaa dhaamsuu barbaadan ummata kana mataa qabsiisuu barbaadan jechuudha mucaa kana amma olii gatiin olfsanii wallahi reefun tana giseen dubbisuun jechuu akka itti sagaleen isaan dubbise garaan na bade jechuu an nama meeqaa mata dheeraa wal beena isaa ibaqi maali bakka jechuun waan hunda isaa tiktokii as fideen dubbisuu barbaade gudura ena tiktokii keeyyalee dhaamseen jira hunda kiyya dhaamseen jiraanna maatii isaatillee dhaqanii sodaachisaa jiran jechuu isintu maatii isaatillee post godhe ilmoo isaa jaartii isaa post godhu mee maaliif barbaachise maaliif barbaachise OMN reefun tana waa'ee isaa post godhee ture akka mootummaan isa barbaadaa jiru akka mootummaan doorfifamaa jiru OMN post godhee ture haya amma maal jenna kanaan dhiisaa yoo nama dhageessan jechuun tuffii nama tuffattan I don't know maaliif akkati gizee meeqa dhiisaa saa namatti faarsan ammaa miti saa qaba ummata irratti xiyyeeffadha nama hin dhageessan jechuun ilmoo isaa post gootanii haadha manaa isaa post gootanii fira isaa post gootanii saayibboota inni footoo waliin kee hunda post gootanii maaliif barbaachise qoy maaliif boo'icha jaalanna qoy yoo waatee as deebinee boo'uuf deemna miti
yoo waan takka uumame as deebinee boo'uudhaaf moo maaliif gara Oromoo maaliif jechuun maaliif akkatti boo'icha jaalanna qoy gaafa waa goonu maaliif miira keessa seenna qoy maaliif miira keenya to'achuu nu dadhabsisa qoy na dhibaaba miira keenya to'achuu qabna gisee waa goonu miiraan deemuu qabna gaafa miiraan deemne nama jaalannu ni miina jechuudha gaafa miiraan deemne nama nu kabajuu hin dhabna jechuudha okay du'aa godhaa fi rabbii isaa eegu inni rabbii isaa qaba namni rabbii qabu humaan ta'u mucaan sun saba saniif yaadee ummata saniif yaadee lubbuu isaa dabarsee lubbuu maatii isaa qabsiisee lola san keessa ka dhiirri meeqa jiru Oromiyaa keessa ka jabaan meeqa jiru baala xunchaa baala daratii meeqa osoo jiru miskiinni sun kadheen gadda caccabee fiifuu miidhaa qaba baay'isawee ka miidhama qabu ummata san keessa dhaabbatee gargaarsa ummata san gargaaru jira jechuudha ummata san olii gad qabaa jira ummata san bishaan itti qabaa jira kadhaame ol qabaa qaqqabaa jira jechuudha rabbi umrii isaa dheerisu mucaan ummataaf yaade ummata irratti yaanne namni ummataaf yaade rabbi haa yaaduuf wallahi laazim akkatti garaa na balleessu anaatu beeka jechuudha warri keemii ergu kun maal teessa tole kanaafuu jechuudha akkasiin isinin jaa gargaarsi humaatu hin jiru yoo nyaadhamuu barbaaddan moo abbaa feetanii gargaarsuu dandeessanii gargaarsi barbaachisu hin jiru irra deddeebinee isinii himna gisee hunda Oromoo nyaadhamuu hin jaalatinaadha ijoolleen mana arabaa kun suuta jaa suuta walitti gayyaana yaate yaa'uu baatte yaate buqqee harargeeti bar sabboonaa harargee osoo hin ta'in buqqee harargeeti sabboonaan akka keetii kanaa miti sabboonaan kanama gosaa fi gandaan adda guuru miti maanaa sabboonummaa beeki dura maqaa sabboonaa buqqee harargeetati buqqee fannitanii jira mita dhuuf jettu saniyaati jechuudha kasammuu hin qabne jechuudha doofaa wali gayyaana ishaala gayyaatu nya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  sani ol wayta waan duruma nan jettani bar kolkolee waan dur jetta sanuma jetta waan bira wayta injuttu deem gayyaay sabboonaa giseetti baafatu buqqee jee baafadhu kana booda okay sabboonaa akka keetiin jiru sabboonaa yoom garaa isaatiif yaada sabboonaa yoom akka keetitti ummata gosaa fi gandaan adda guura sabboonaa yoom akka keetitti dubartii xiqqeessa sabboonaa yoom akka keetitti dubartii gabbaayee akka dubartiitti taa'ee nama arrabsa sabboonaan kan dubartii kabajuu fi kan dubartii kabajuu bira dabree biyya isaa kabachiisuu fi kan dhiiga isaa dhangalaasee biyya isaatiif aarsaa kafalu sabboonaa jechuudha. Sabboonaa ittanii gaafa maqaa baafattan maqaa keessan maal akka ta'e hubadhaa dura. Saba keessaniif maal hojjettan sabboonaa taatanii. Okay? Hanga beekaan callisa bar dubbachuu wallaleeti jecha tokkoon si fannisee si saqqalee si jalatti caataraa wanni taacaroo bishaan qaban wallaale ol si fanniseetiin taacaroo kattaa'ee sukkaraan si jala qamaan beekaan si dhiise jechuun ani namarraa dubbachuun jaaladhuuf malee dhadheeraa osoo hin ta'in taacaroo xixiqqishoo akka keetii kasanii si jala qamaan ol si fannisee jechuudha akka keetii kan si galee gisee namni si jalaa use waan si sodaadhees jalaa use sitti hin fakkaatiin. As biratti maqaa kan kiyaamee dubbachuun akka waan guddatti ilaaluu danda'u qabdu okay? Ansaala waa'ee sabarratti wallahi qalbii hin beekuan ani yoo ana arrabstan waan natti hin fakkaatuun saba kiyyara gabbaatee hin qoosoo itti immoo sii metiti ishaadha abbaa fedhe duran hin dhaabbadhaan abbaa fedhe dura abbaa fedhe snaayiparii fedhe dura hin dhaabbadhaan sodaa hin qabu jechuudha. Wali gayyaana jaa yaate yaa'uu baattee maal fiddaa? Nan kobalchisina
amma feesbuuka dheenu jechuudha. Feesbuukaan kottaa warri fiiltara malee maakii ilaaluu barbaadan kottaa feesbuukaan nuti warra amata meeqa fiiltara malee feesbuuka dubbachaa ture waan ta'eef kottaa ilkee kiyyas ija kiyyas achirra laaltanii feesbuuka seenna jechuudha. Amma laayifii xiqqishoo booda jechuudha. Xiqqishoo garatti waa nyaannee bishaan dhuunee feesbuuka seennee kaaka fayyisaatii fi kaaka boorcaamii hunda walitti qabnee likkii siitti himna jechuudha amma. FB Maki Oroja guys. Facebook ni kiya follow ni saatillee kuma dhibba tokko fi qaba. Follow kiya guddaan TikTokin ka Facebook ni kana akka gubatee hin beeytanii warroota follow guddaa qabantu jira maqaa kiyyaan sun kiyyaa miti. Kiyya garuu ammaaf Maki Oromiyaa jaamanii Maki Orosantan Oromiyaa jaa Maki Oro maqaa account Facebook maqaa hedduu waan jiruuf Maki Oromiyaa godhadheetin jira. Dhaqaatii achiin na hordofuu danda'u qabdanii jechuudha. Achiin na jechuudha. Amma viidiyoon post godhee repost gootanii mee eenyu repost godhee laayikiin fedhu shi laayikiin godhina laayikii fi miti kaniin waa dubbadhu gista takka laayikii osoo hin ta'in wanti isin gootan share repost godhe akka nama bira ga'uuf. Tolee? Amma yaada keessan isin raafurna jechuun yaada isin raafurna gaggabaabsaatii kan naa jechuu yaada maal ta'eewu السلام عليكم ماكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي تيني دوغا سوداني شماري أك أوروما تتو أتي إيرا مالي شمارامي تدوغا واقايو بقانات تولت سريتي ورا أكاسي وان انتاني آسا وكانا يالا أوسيا تدنتا سانيتي أتي يجون أك أورومو تتو شمارا كيچا كينجي داتي دوغا ربي آسا وداوتاي maalti waa'ee uummata irratti ati Oromoo hunda ija tokko laalta waan ta'eef warreen akkana gandummaan mataatti ajaa'itu as bahee maqaa namaa dhaadheessi kan akkasii kana dhugaa rabbii. Rakkoon hin jiru. Amma laal faaruutillee yeroo biraa qabna waan ta'eef waa'ee uummata irratti xiyyeeffadhaa waa'ee uummata irratti uummata miskiina jedhamu jiru irratti xiyyeeffadhaa. Yaa dhugaa jirti kanammaa. Waa'ee ummata ammoo sa'aatii kanatti namni hunduu sagalee ta'uu qaba malee gargaarsa hin barbaachisu. Gargaarni yoo uummanni taragaaga'ee mana ofiitti gale kan barbaachisu barbaachiseerre amma garuu sa'aatii kanatti sagalee barbaada uummanni malee gargaarsa miti. Otoo uummanni manatti hin galin gargaarsi uumaan godhu. Linkii kuma sadii qofa gootanii lama faamilii maaluma rabbisin godhe. Linkii biraan. Innaa sa'aatii kanatti namni hunduu kan Oromummaan itti dhaga'amu sagalee ta'ee uummanni ofii mana ofiitti gaafa deebi'e gargaarsi barbaachisa. Amma otoo uummanni manatti hin deebiin akkamitti gargaaran? Waa'ee gargaarsa waa'ee wal qoqqoodurraa dhaabati yoo oguma ilma Oromoo taatan baa sagalee ta'aa uummata keessanii, haadholii keessanii, obboleettii teessanii, obbolaa keessanii jechuudha. Gandummaa sa'aatii kanatti nu barbaachisu. Na akkasi makii fixadhee jira nama kaani ol galchiisin jedha lubbu yaa gaarii siyaa ta'u. Kan jiraan tantuu. Maki Oromia ja'a isin jibanin arkan ni Facebook ilama
هنركني فيسبوك كي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنركني هي سني في دي أسرة متسعة أنا سيرتا نجيا تبادو كونو guys أكنني كونو فيسبوك كي يفردا فيسبوك ني أما أفكنا مالين كابوان فيسبوك بيجي ودا تكونين كابا سنأجتي فيسبوك ني براك يامتي نمني وان برايس ني بريس نمني وان برايس نيجي عن فيسبوك أما أفكنا مالين كاب فيسبوك ني درجوباتي جرو مات تلوبي كونوتي فردا ماكي أورو كان جون جرو فيسبوك ني أنا أوروميان غودا دي because أورو ني توماتي جروان تيب فيكي كونوتي أركتني فكي كيتم بر سورة هنكيرة الأسانيت إنما شودا جراني ماكي يا سابسانيتي ماكي أوروميا غودا بار ماكي أورورا ماكي أوروميا غودا because مكاكي يا نمي هدو تفايدا مجرا أنو namni bakka kuma dibba lama ol qabu jira follower an kiyya namni beeku dideetin firra maaki oromiyaa deebisee bar rakkadhe يا بريدة إنما كرا جلاباني نينكباني برلبو kabarani kantatu tubaddu ayyee maal jettee achi liivii kutaa ammaa miti qashoo ture hin dhufaan jiran hin dhufaa garuu ammaa miti hafuura baafachuun qaba gaagaayis wanni hin dalagu gaazaan dalaguumi hafuura baafadhe hin dhufaa achiinillee na eegaa isinin jee gizeen ani dhufu isiniif hin poost isin godha akka mootummaatti saa kana irratti laayif hin dhufa jee poost isin godha saa sana irratti na eegdan jechuudhumatti. اوكي بريدة غازني ميتي كان يندل غاية تجو eega dhugaadha sagar garu asinis dubbadde achinis deemee dubbadde du'a miree hay laagaan illee bakka qaba haala kanaan amma viidiyoo stoona ni sindu mamade eega guys haqqan qabu stoona yoo haasee post godhe amma viidiyoon dhufee haasee ammas Facebook dhaqee haasee akka miree stoona ni dhumata maakiko ati amma kooflu seente moo yaada uummata irra kannachuu seente bareeddu baradde wallaalee bar والله يا متى ما كيكو جرا ناكلو كيتفو غلطومي gubadure يا متى دا Facebook khaasu TikTok ni jila gubata tubadu ka mali seente sila واي ماما تكينيا كان مالي ونت لوتي متي اوكي كان شو كان كم shabaka hin qabda malee kamti gamna mo gizee qofartu shabaka hin kedare gujra manta yani nagami unko kofi na sentani ماكي أكان في مكيرتا ya fayyada galata waaqayyo dhugaa rabbii guddaa galatoomi akkattan galateeffadhuun qabu jira uummata salaalee kana galata namni baay'ee kanaan dura miti maakin miti maaliif seete uummata keenya argaa jirra kun keessa keenya wannatti dhagame namni koo giddeeta isa han bahaan jirre warra eeggannu harkaa dhabneetu nama hin eegganne nama ilaalaa isan jirreetu warra nuuf
fundura keenya dhaabbate sagalee nu ta'aa jira. Amma isin kaariyoo jirtan warra kaariyoo hortantu nu ta'aa jira. Uummata keenya isa eeggachaa irra biyya keenya caalaa jechuudha. Itti aansee immoo uummatni salaalee kana hidhameen itti haasa'amuu jiru miti hundumtuu haasa'aa irraa rakkin isaa garuu furmaata dhabe. Furmaanni hin jiru hargamaa hin jiru agammaa. Ammallee uummata keenyaaf sagalee ta'anii tooni mangistiin dhaqqabuu gisee qabaatu kana uummata bahee rakkina isaa himate hidhamaa jira. Uummanni bahee rakkinni isaa himate gisee rakkina unkaan furmaata barbaadafuu gisee qabu hidhamaa jira. Kun maali nanu biyya dhabne dhugaa rabbi namatti iyyannu dhabne amma ko akkani manne yoo sodaachaa irraa amma gisee ammaa kana. Maal nu wayya? Dhugaa rabbi of jibbine ani amma kiyya of keessatti of jibbeen jira eenyuttan iyyadhe eenyuttan himadhe eenyus nu dhagahan. Oromoon sirraaffate guyyaa takka iyyitanii guyyaa lama iyyitanii warri sagalee hin taane maazimettanii ilaaltan akka qalbii sanitti. Kun akka qalbiitti ilaalamaa jira dhugaa rabbiiti. Namni sirbaa jira, namni kolfaa jira, namni taphachaa jira. Maal taatan yaa Oromoo maal taatan? Dhugaa rabbiiti eenyutan makkanatti ijoolleen kan miidiyaa irra jirtan. Amma Wanni rabbi dhugaa rabbi keessi keenya nu gubateen bakkatti ijjinee bakkatti himannu wallaalle. amma saa kanatti katabatus kan sabarra qoosiis itti abaaruuf itti qeequuf kan sabaa hojjetee faarsuun sa'aan ammaa miti because dhiiga uummatarra dhaabbannee wal faarsuus hin qabnu dhiiga uummatarra dhaabbannee wal abaaruus hin qabnu. Namni taaziyaa keessa jiru namni saa kanatti taaziyaarra jira jechuun nuti. Sinigalee manni keenya hundi nagaa hin qabu. Manni keenya gaafa nagaa hin qabaanne nutis nagaa hin qabaannu. Gaafa qeen uummata keenya dhiigaan laaqqame qeen teenyallee dhiigaan laaqqamtee jirti jechuudha. Akkasitti ilaaluun nurra jiraata. So waan itti dhagahamaa jiru maal seete amma akkamitti namni zimsiin jedhaa iyyachaa furmaata dhabaa dhukkuba keetirratti dhukkuba dabalamaa kam iyyattee kam dhiista eenyu si dhagaa sila hanke akkanti sitti cakkanaara maa walitti cakkanaadha akkamitti dandeessa iyyinaarra furmaata dhabnee irratti rakkinni nutti dabalaara namni iyyatee amma kalee sadhiisee tooni nama lagarra godhee tooni ijoollee isaa eeguu qabamee hidhamaa irra rakkinni isaa himateef kan furmaata nu kennuu didee mangistiinis hizbiin Itoophiyaa jiranus maaliif akkasii jedhan qaamni guddaanis qaamni xiqqaanis zim jedhee kam garam iyyanna kana koo waaqnu nutti dabeechuudhaaf afaantu nutti ulfaata malee waaqnu nutti dabeechuu hin dandeenya gisee ammaa kana dhugaa rabbiidha. Namni amma gisee gurbaan kun barbaadamaa jiru gisee kaan hidhamaa jiran akkamitti kana gochuun qabu uummanni wanna iyyatee fi hansim jedhan gisee dhaansa beelaa sooruun qalamaa soo jiranuu zim jedhan immoo maaliif dubbatan jedhamee hidhameeranii akka mangistiin tun nu balleessimtu homtuu takka nu balleessan jiru. Waaqayyoon garuu hojii isaanii haa kennuuf warra zim jedhanis. Kanaafuu eenyutti iyyatta amma xiqqoo iyyaarta garuu gisee iyyattu kanatti uummatatti iyyaartamu mangistitti iyyaartamu waaqatti iyyaarta rakkina wallaallee walii isaa wallaallee. Ani amma tasfaa muradheetan jira keessi kiyya namattan iyyadhuttis namattan himuus dhabee akkanatti keessi kiyya na boba'aatan ta'aa jira. Uummata ani garuu yaa rabbi gooftaa koon baranaa kanaas dhiisudha. Ani amma maatii kiyyarra hin geenye garuu achuman jira garuu hannatti dhagahamaa jiru dhugaa rabbii anan akkan qalametti anan akkan ta'aa jirutti. Namni kana yoom iyya namni akkatti qalamaa jiraate akkanatti haadhi namaa daffaramaa jirti haadhi namaa du'aarte akkatti bu'aarte yoom dubbachuudhaaf uummanni zimedhe. Feemasii siif qofaa miti koo.
maatii keetti si'a eegu waan bira huma jechuun danda'u dhugaa rabbii. Namnis lafnis uummatnis dhiisee waaqayyoon olii isaan alaalu uummata rakkana kana. Amiin amiin. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja, galatoomi qaalii nama. Mata koppii linkii godha. Okay, Hussein. Maatii kam jirta? Nagaa akkam. Jira gadata waaqii bakka jiraatte siin jira. Baay'ee dubbii baay'isuu hin dhufne ijoolleen keenya jechuudha. Ijoolleen mana maadaamii keessa hojjetan mucayyoo Aashaa jedhamtu warroonni beektan mucayyoo Arsii jechuudha. Shaashamannee waliin turre suura ishee ture isinii maxxansuu hin danda'an bilbila koo keessa barbaade mana maadaamii kooti maatii ishee bira hojjetti. Achi kan hojjetan mucayyoo Jimmaa tokko isheen afaan Amaariffaan beektu. Intala Amaara Finfinnee keessa dhalattee guddattee fi intala dasee jira mana san keessa. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya sirriitti of eegaa. Sirriitti ofii isheetiif albee baattee algaa ishee jala keessa yookiin siree ishee jala geesse maadaamii isheetti fiddee harka dhiigaa godhuuf naqaduuf jettee isheetti himtee mucayyittiin poolisiin reebamtee mana hidhaa galtee jirti. Dhugaa rabbi ijoolleen keenya sirriitti of eegaa. Aashaa Arsii warroonni beektan immoo sagalee taafisiin hin jira ani kan biyya keessa dubbadhee hin xumuru dhugaa hedduu takkatti nagaddisiisee biyya caalaa biyya namaa keessatti albee waraanamutti gurra hamutti irraa ijoolleen keenya sirriitti of eegaa. Micoon amma eessa jiraatti? Suudiidha. Laa asuma Dubaay keessa jiraatti. Sirriitti wal beena bilbilli ishee irraa fuudhame. Isheen gadaa hidha jetteeni dhugaa albee ofii isheetiin nyaattee. Akkamitti ragaa osoo hin qabaatiin ragaa viidiyoo osoo hin qabaatiin isiin viidiyoon tokko hin jiru. Ila viidiyoon tokko hin jiru ani jimaata naqa mana sanii. Sirkii mucayyoo Jimmaatiin ifan kenna keessan. Kazaan eessa Aashaan jennaani Aashaa bar qabanii deemanii jette maaliidhaaf jennaani beetiin itti himtee akkasitti nama ajjeesan jetteeniiti viidiyoo waraabdee viidiyoo mucaa qalamaa itti agarsiiftee eenyutu ajjeese jennaan. Biyya keessatti wal ajjeesaa jiru asitti irratti ajjeesaa jettee albee fiddeen yala keessa jetteen. Kanaafuu ijoolleen keenya dhugaa sirriitti of eegaa dubbiin kun immoo Aashaa Arsii namoonni fuula tiktookiin beektan ijoollee hedduuti ishee beekam mucayyootanii hedduu akka taphatti kolfa malee bakka siyaasaa hin beektu. Yoo jalatti gara mucayyitti goran malee gara keenya hin gorre maan hangitti namtittiin qoositti immoo erga dhufne edaasin namaayyuu ni qaltanii biyya keessatti atituu daa'ima koo waaqayyoon haa eegu yoo xiqqaate guyyaa tajisii kennanaan jetti. Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eegaa isaan dursaniif simatanii itti ajjeechisiisu sinireen dursaatti isaan himadha dhugaa kiristoosin daangaa dabarte dhufte taanaan sinilleen daangaa darba morma isheerraa kutaa amma birhaan anigin akka kootiin bukkee koo jiraatte taanaan dhugaa rabbiin isaan hin dhiisu argadhe taanan jechuudha. Dhiisi. Laa dhugaa hin argine rabbi ofii isheetiif albee baattee algaa ishee jala keesseeti isheerratti ragaa baatee ishee jechisiiftiree. No, amma wanti dabara wanta akka itti murteessuudhaaf illee Dubaay keessa yoo ta'e hin baati. Because micoota na uumaan goone ableenis hin dirreen. Wanta kun goone miceetiin harki ishee nasaadha. Hin danda'u silkii kanaan fayyadamaa jira. Silkiin takka chaarjara hin qabdu. Sorry, silkiin tokko baatirii itti ibsachaa jira waan ta'eef hin danda'u. Dhaga ilaali. Micoon sun baati rabbi hawaasu because tokkoffaa ragaan qaban ragaa viidiyoo gisee isiin ablee achi keessa hin jiru lammaa hin jiru. Tijjammar kaameeraa nu jira mana san keessa. Egaa asan taantu hidhama hin laalta tumbaatee taan hidhamtee chokii jiba waan irra keesseef. Namni haqaa gista keedhamee hin baatu waan ta'u. Hin ajjeesnee maal hin goone ragaan hin jiru ragaa malee nam tokko biyya namaa keessi ragaa malee in ta'uun akkasii hin baati. Ay ka jarra kasi yaanne isaanis nama qaltanidha jettee malee wanta akkasii irratti yaanne kanaaf namtittiin ishee baastee darbite garantiin geettite jechuudha. Booddee abbaan manaa isaanii immoo ijoolleen Dubaay sirriitti beeku poolisoota baay'eetu abbaan manaa biyya kanaa jechuudha. So isaantu qabatee geessifatee baay'ee way ijoolleen keenya sirriitti of eegaa dhugaa waaqii isheetti qaluuf halbee fudhatte taanaan atireen halbeetti fudhadhu
yeroo san sodaatee irraa deebiti kan biyya keessa garuu waaqayyo yaa beeku maal akkan dubbadhu ani dubbadhee hin xumuru dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha maaliif ummanni keenya gumaa baafanna jedha tiktok irra dhufe kaleessa ilma dhiiraa nam sadi qabanii halbeedhaan dugda isaa gidee baqaqsan arganiiti gumaa baafanna jedhu asiin suuraa obboleessa keenya miidiyaa irra oofanii